bara darbe maatiin isii biyyaa buqqaanii qabeenyi isii hundi waggaa tokko dalagdee meeshaa kaartoonii meeqa ka isiin kaarboo asii godhatte jalaa saamamee waggaa guutuu booyaa turte. Dhiyoo kana tasgabbooftee kennu yeroo tokko tokko rashiidaa raayyaa abbaa macafaan illee dalagdee waan amantii waan tasgabbaayaa mazmuurii illee homa hunda waluma keessa dalagdee. Tasgabbaa isa irraa muddataa ture argaan illee maashaallah amantiin durama tasgabbooftee meedhaa ture. Kadhee dadhabee aduyyuu hin boo'in miidiyaa gubbaa dhuftee jedhee kadhadhee dadhabee itti dhiise. Amma yeroo isiin jijjiiramtee haga tokko qalbii isiitti deebitee duniyaallee akka dalagattee argattu argitee gara dalagaa ofiitti deebitee jireenya ofii oofatu eegaltetti abbaan isii ammoo du'e jedhanii wanti malee ilmi namaa kuni nama ta'ee gadda hagamee akka inni baadhatuu danda'u nama agarsiisaa beektaa. Yoo achii namaa gamte rabbi nama hin qabin malee gaafa achii namatti garagalte jireenyi duniyaa kun fuula nama garagalfannaa ilmaan Oromoo hundi mucayyoo tana bira dhaabatanii hamilee isii eegu. Isii qofaa miti akka harri musliin jedhe sana nama hin qabne, nama miidiyaa hin qabne, nama sagaleen isaa miidiyaa gubbatti hin dhagahamne garuu kamaatiin isaa guyyaa irraa guyyatti irraa du'u namoota akkasiillee akkuma wal beeku namni wal jajjabeessuun dirqama kenna hundaa sii bilbilaa. Awwaan jedhu goolabee jira. Kaan ammoo qaamaan biratti argamne isin beeksisnaa isii waan jette yoo qabaattan deeqaa tokko ergaa keessan dabarfadhaa bakka laayim irraa bahee gara qaamaan bira dhaqu jetti malla. Anillee nasirroomtuun siin jechuu barbaadu sa'aatii ammaa kan irraa eegalte waan sirka jiru xumuratte akkana irraa yoo baay'ate sa'aatii lama jettee jirta. Haga sa'a 10tti illee yoo baay'ate achitti si biratti argamte laayivii seente waan jiru akka nuuf ibsitu si eegne yaani nama baay'eetu si eegaa jira. Kana qomsiin jechuu barbaada. Inshallah inna naamota karakkoota kallee qabu dhaqaa loogashii ijoollee naafaa namallee ergaa fi ganni atoo maal jetta? Anillee kanumaan siin jedha nasri kiyya achitti argamtee akka waan mashiin irra jirtu akkuma ilaallu kanumaan siin jenna. Wanni birra jennu wanni bira hamtu hin jiru. Ijoolleen ishee bira jirtan illee jajjabeessa yeroo ammaa kana nama ishee barbaachisa. Egaa kaa'u rabbiin nama hin dandeenyeef namatti hin kennu wanni hunduu gaarummaadhaaf jedhan danda'udha wanni godhamtu hin jiru. Andoo namatti as hin deebi'u namatti achi deema waan ta'eef hunduma keenya waa'ee nu jabeessu gaa waa'ee biyya keenya danuu ulfaata waan ta'eef nasri kiyya kanumaan siin jedhaani achuma dhaqiitoo biyaansi yoo sillee argite tasgabbuufti beektaa sillee yoo argite daala akka Oromoon na duuba jiraa jettee illee ofitti deebitii jiraana bira jirtanii jetti si galee kanaaf dhaqiituma nu jajjabeessi imaanaa sittaa ta'u daraa sittaa ta'u kanuma siin jenna obboleessa koo galatoomi nu awwaattee dhufuu keetiifis galatoomi dhugaa galatoomi haga kana nu awwaachuu keetiif jira jechuu keetiif galatoomi namni kanaa qabusuma kanaaf waan ta'eef galatoomi siin jedha kanuma sirraa eegganna akka galgala si eegnaa dhokko daraa inshallah birooto waan jettoo qabaatte jedhii baqa hin deemna inshallah kiyaariin faallee fuudhee deema waliin kulle. Wallahi baay'een gammadee jira sa'aatii 5 boodallee yoo ta'e waan kana biroo keenya baay'ee gammadee jira Oromoo galatoomaa hundi keessan amma akka yaadaatti wanti hin kaasuu danda'u wanti uumame kuni waan seera uumamaati namni du'e hin deebi'u kanaafuu intala achumatti tasgabbeessuudha akkasiin biyyatti hin dhufne kan sitti dhaamuu barbaadu akkas asanaaf tattaafachuun hin qabdu jechuudha maafi rabbi nama jaallatudha kan inni fattanu hin beektani kana kanaafuu isheen fitnaa kana fudhattee ammumaa galateeffataa akka isheen ofitti deebitu gorsa dandeessan yaada qabdan namoonni Abudaabii jirtan nasriisitti illee kanuma dhaaba atii fi sunsuun fooloo naa deebisaa kanuma immoo kan ganniiniif sunsuun si jette waan irra jiramu immoo waan galgalarra waan jiru immoo beeksisaa galatoomi nasrii koo suusuu atillee ganni atillee ganama kaasee galmaa ishee akka galatu. Akkuma si jettan qaamaan bira gahee waan jiru jira waan ta'eefi waan jiruun tasgabbooftee wanta jettu nullee waan jiruuf isin beeksisnaa isinin jedha maqaa galatoomaa. Wayyee isin galatoomaa. Si eegna nasrii kiyya. Ayyee inshallah. galatoomaa guddaa galatoomaa. Galatoomaa hundi keessa. Daangaa ceesisee galatoomaa. Suusuutiya qoyotun deebii fooloo si deebisee deemta. Fooloon hiriyyaan jechi. Qoyoo hedduuti. Ati ol seentee sodaa kee dagattee asirii wal arganna ganni.
bareedduuti asii deebiseera. Narraa gubatee bar tiktoka kaan hin foloorii jabar hin gubate dhaan tiktoka hin gabbara qatu beekta. Akkoo kuni haaraa kan argan bane gana ji'a tokkoffaa moo ji'a lammaffaa keessa jira. Har'a gubate kaa tiktokni guddichi kana reefu hin bane kanaaf haadha biyya asii deebiseera. Rabbi isiniif haa kennu ulfaadhaa Oromoo cufti keessa nu galatoomaa walii iyyitanii walii birmaattanii otoo har'aa birmarufichi baattanii miliyoontu hin argamtu. Akka dubbin gootota fajjeeste dubatti hin deebitu. Wallaahi walitti dubatti ilaalee dadhabe waan godhu dhabe beektaa mucayyoo waan takka bakka sanamni achitti bilbilillee irra cuftii irraa baasuu itti deebisuu bakka inuma hubatte hin jirtu bakka mucayyoon yaani. Wallaahi ammas baay'ee gubatte Nasri yoo qaamaan deemee akka asirratti qofa osoo hin taane qaamaan deemee dhiira wallahi dhiira si barbaachisa. Yaani mus dubartiidhaan hin beektaa. Nama ishee amansiisu walumaa galatti mucayyoo biyya galuu hin ta'u. Bacirraas jechuudha. Si galee haga danda'ameen warreen kun deemanii Nasriifaan qaamaan bira deemanii waan godhamu qabu gochuudha. Si galee ammas shamarreen qofti si bira namnaan wanti tokko wanti si jijjiirama isheedhaaf godhu hin jiru. Warroon akkanaa bira deemanii abshir si bira jirraa naaman yoo hin jenne ammas mucayyoon hin miidhamtu. Wallahi hin miidhamtu. Miidhamti dhugaadha. Si sodooteen goota haadhoo koo maaliif miti wanti waa baay'ee dabarsitee argiteerta miti. Waan ishiin hin dandeenye hin jiru waa baay'ee akka durbaatitti akka intala xiqqaa takkaatti nama xiqqoodha miti wanti umriidhaan nama nuu gadiiti. Akka xiqqeenyasitti waan baay'ee dabarsitee jirti waan san hunda itti faajjee hunda dhabdeerti. Har'ammoo walitti qabattee walii fuffaanaatee iji namaa ishii garafee nama duuba dhaabbattee boossee walitti qabattee mataa warra ishii walitti qabdee moo akkan harkaa ta'u. Dhugaa ana sodootee nama goona. Karabbiin ishee ajabeessu nama ishee bichaa miti. Ijoollee baay'eetu waan akkanaa keessa jira. Ijoollee baay'ee jedhaan biyya kana jirti laata. Biyya kana jirti yaaddu. Nama afur mana keessaa abbaa si obbolaa si lama dubartii nama afur eddeetti jechuudha akka jalaa ajjeese. Wallahi kunoo sarbii riyyaan tiyya jedhu riyyaan saayibni tiyya maatii ishee madadee dhabde maatii ishee amma odoon ta'in gizee diroonisan maatii ishee madadee waan akkana hunda keenya na lagatu haadha abbaa obboleetti akka haadha abbaallee dhabde gizee diroonii arrukutamisan abdee micoosu maraattee hospitaala galtee waa meeqa taatee lubbuun tun gaafa qanii malee nama keessaan baatu. Kino amma kana akkas reeqisti dhumtee hin galle biyyas hin galle maalitti galte reeqee barbadaa looni dhume maalitti galte kino akkanatti reeqichin siin jedha. Dhugaa waa'een uummata wallaggaa haasa'uu billeen ture. Haasa'uu maa billeen ture waa'een uummata wallaggaa dhugaa. Ani wallahi jammar ammaan kanatti akkuma amma dubbanni asirratti sagalee isiillee dhageenyaani akkallee bootaa qabate akka dhageenyetti. Ijoolleen deemanii annasiruma achumatti arguu barbaada. Waan godhe amansiisee ganni na taasisan walaa waan jedheef qaban. Mush afaan qofa osoo hin taane laazima achitti argamudha. Achitti yaani dubartii waan taateef osoo isa argitee yaani mina annu beekamu fakkeenya kootii namni hidhate baay'ee jiraachuu danda'a. Namni ati ijaan ijji kan keetti aara galfate yookaan namni ati yeroo baay'ee ijaan argitu sun ogaa namatti wanta tokkotti dubbattee aara galfatu sana argattee wallaahi sirraa galasii gala. Ilma dhiiraa tokko bira taa'ee wanta tokko yoo ishee amansiise waan baay'ee wanni jechuu dandeessi. Namni beekaan tokko ishee biratti argamudha. Maalillee yoo ta'e jechuudha. Ammas kana qofa dubbanni inni odeessina jennee callisu osoo hin taane hin eegna. Isiin obsitee obsuu baattee Nasrii waan godhe achitti argamu yookaan nama beekaa achitti argisiisu haga dhaqee achi qaqqabutti waan kana. Yoo isa argitee beekta amma namni dhaqeessii jirra jedhee lakka abbaa kiyya dhabullee Oromoon na bira jira itti beekte. Abbaa kiyya dhabu lakka Oromoon na bira jira. Lakka har'as Oromoon na bira jira. Jetti namni tokko nama tokkotti aara galfate beekta. Namni tokko nama tokkotti qabbanaa hin qabbanoofti guyyuma lamaa guyyuma sadii fi maaliif namni du'e hin deebi'u. Saniin booda ishiin iyyuu akka namni du'e hin deebine beekte garaa ishii murattee si jammar duuti garaa nama mursi jabeecha garaa ishii jabeeffattee kaayyoo abbaa ishiirraa hafisan galmaan gahu gaafsanii ni jabeeffatti beekta ni jabeeffatti. Kanaaf amma nama ishii barbaachisa. Gifaa jedhu guyyuma lama guyyuma sadii ishiitti fixata. Saniin booda ishiin of jabeessiti. Si jammar mijoon jabu waan duraayyuu keessa deemsifadha. Wallahi gubaan duraayyuu yaa'u hin boossa yeroo hundan boossa maatii yookaan abbaa of yaadu waan tokko. Har'a
akkam gochuu